السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردوتو تفيق بجمتو تخيّا كم نجا قبضني وجرتني جباتني سنين جتة أطلع هونو سني ديبيت جراب الأولى يامت جرار الأولى سنبرت أرجما أكسم ما في الحمد لله ومتكن جايسس جافت دايتش ما في يامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو خورتو تكين سلام تنتينجا بكم إسنجت تندتي إسناجي زوجة الروار دانجا جمّتشو كيسيتون نيامته كونو أبراهيم جتشونجا تان نفودا مال جنسن جتشون الحمد لله رب العالمين بيفتوجا جاسي تمولته جاسي سي خامته جاتو تمولته تجا جمّتشو سني نيامته فكاتا سلام نيامته جمّتشو مساني في سامي ما شاء الله ما شاء الله جمّتشو إيجا تاتو بغربين جار سربين التنور رافدة جرا غروغا jaarsi itti dhufe wallahi gaabal'oo keenya haalan isin galatoonfadha haalan hordoftoota fi haalan na deeggartanii haalan du'aa'ii naaf gootanii isinillee haalan isin galatoonfadha du'aa'iin gaa kunoo hardhaan tana odoo deemtu gaa kunoo itti nurraa fiddee jirti jaarsa miiyyoo maraatitti maraattee gaa akkatti Abrahaam jettee maraatu san amma jaarsi itti as beeka waraqaa qabu waraqaa fidattee itti as bee rabbiin gaa jaarsuma saniin ishii olii haa galchu malee gaa amma tana booda ganaa deebitee Abrahaam maqaa dhooytti reeshi dhooytu kan maqaa dhooytu jechuun jaarsi amata ja'a itti mul'annaan bagarabbitti nurraa mul'ise tuni dhiiga jechuun nu dhaabdee dhiiga uummata Muhammad dhaabdee dhiiga Oromoo dhaabdee Oromoo guutuudha dhiiga dhaabdee kuni rakkoodhaa wayii Abrahaam hunda jechuun akkasitti jechuun nama hunda kan fakkaanne hunda itti yaamtee hiisiftee tumsiiftee akkasitti qaama isaa kan keessa jechuun illaa meeqa jechuun akkasii neete atillee akkasumatti isii kana jechuun duraanuu firraa gattee jirta intaltee jechuun gubduudha jechuun ibiddatanii nu akkasii gubdee saba san achi boodaan illee waa meeqa rabbiin Abrahaamitti illee balaa meeqa rabbiin isinirraa oolche baga rabbiin isinirraa oolche nutillee gammannee jirra daawwattoonni jireen haa gammadu atillee baga rabbi si gammachiise si Abrahaamis baga rabbi gammachiise alhamdulillahi rabbil aalamiin haalan gammanne egaa isin jechuun waan hamtuudhaaf duraan si haate jechuun ishii waa siin deemtu bar waan ajaa'ibaatu kaatee dhaabbatu hin deemtu ishii waan ajaa'ibaatu sumaa fi Abrahaam kana adda baasuudhaaf murattee taa'u jirti michoon murattee teessigaa murattee kun akka taatu dhabnaan ilmoon garaa qabettee boodarra na eegalle ilmoon garaa qabettee an ilmoon san barra gugaa dhiiroo kijimoo maal ilmoo jaarsa biraa qabdi shakkii ani wanni nan barbaadu beektaa amma san haa akkam jettiin dhibee bargaa ilmoo jaarsa biraa qabdi jaarsa afur moo shan heerumti jettanii egaa afur moo shan heerumti jaarsa waraqaa qabdi tas bee kaanis ulii waraqaa tas baa kunis ulii waraqaadhaan tas baa kunis rakkoodha duuba gaa ilmoon kun ta Abrahaam jetti ishiin Abrahaam waraqaan itti qabaa waraqaa walitti qabnaa itti ishiin amma haa namtichi kun itti dhufee jira jaarsi kun waraqaa as baasee dubbatutti jira waraqaa san gogooree amma sin baaftu yoo dhugaadhaan gaa waraqaatti qabaate isaan lachuun hidhamanii akkamitti as baafti hojii akkami gogoo dubbiin tun gaasii keessa quba qabaa nama hedduu gaa amma jechuun akka dhageenyatti gaa jaarsisi jechuun bakka takkitti hanan xiqqoo shakkii qaba jaarsisi sadii amma gartee amata jaadura fuudha kanatti afur waraqaatti qabu akka jaanitti gaa Abrahaamitti shani boo kana dura jiraattu illee hin beekne gaa isin gaa namni waan qabneef gaa hedduu ta'uun oolu rabbiin nu haasattaru rabbi isiisallee haasattaru Abrahaamillee rabbi haasattaru egaa maaliif beektaa kana keessatti balaa hunda jalaan baasuuf deema rabbiin beektaa rabbiin itti fidee jira jaarsa alhamdulillah rabbil alamin atamala waan kan hunda gaafachuun qabdu kan amma jechuun nutis quba qabna michoon waraqaan itti qaba naan jette jechuun egaa duuba akkana jettee baramma rakkoodha gaa'ii tanaaf hin baru dubbiin tun gogoo akkamii duuba kananaatu keessa hubata egaa amma balaa biraa gaa akka nutti as yaatu hin barbaannu amma jaarsi kunis as ba'ee jira yoo waraqaan sun dhugaan kan jiraatu taate isaan lachuutu hidhama malee ishiin qofti hidhamtu ammas mashaakilli biraa dhufee kananaa qorata amma Abrahaamitillee jaarsa jechuun waraqaatti qabdaa waraqa maarree qabdaa jettee akka gartee duraallee dhiisetiin jira baragaa amma gammachuu as ba'ee jennaanumaan gaa gammachuma keessa dubbadde malee gammachuu keessa itti fufaa malee ammeenya kana keessa hin fidini sun ammoo naatu qoratee akkasitti Abrahaamillee itti qaba amma eegalu wanni kun rakkoo wanni kun rakkoodha an Abrahaamillee gaafadhe Abrahaam dhugumatti wallaahi jechuun waraqaa walitti hin qabu jee ammoo michoon dhugumatti garaa qabeenya garaa qabdi osoo Abrahaam kanan jaalatin nama hedduu hojii jirti achirraa jechuun ilmoo fuudhuu mala jaarsaas qabaachuu mala jaarsi sadii jira kaammatti fuulota kanatti afurii Abrahaam silaa shan faqadhu deemti Abrahaam gaa yoo gartee waraqaa kanaatii waliif hin yoo waraqaa kana jechuun gattee qabaatu taate isiin na bira jettee waraqaan waraqaa saniin si garsiisan jettee bire waraqaa san yoo na garsiifte
amma jechuun nama kan waraqaa buustu dhufe yoo kabiraa amma sadii sochos bee sadeen kabiraas bee yoo Abrahaamis wala waraqaatti qabaate dubbii biraati talaata akka nam shanii fi nam jaha walitti fuutaniin biyya arabaa keessa irraa isiin isin baatu isaan isin baatu kuni rakkoodha isaan hunda waliin galaafatan kana waan hunda rabbi nurraa qabu balaa hunda nurraa oolchu nuti akkuma kunoo amma balaa tana ta ishiin deemtuun ilmoon garaa qabattee tan hullee nurraa oolchee barjaarsatti fidee nurraa oolche tanatti tawaraqaa ittu tanas rabbi nurraa barama isin qabbanootanii alhamdulillah jechuun qabdan malee mana beekta alhamdulillah jechuma jirraa takkittiin waraqaadha takkitti waraqaa ittiin qabaa jettu san gartee Abrahaamitti qabatu san sincinqinu sun rakkoon qabu maaliin beekta sannaatu qoratee akka itti qabduu fi akka itti hin qabaanne san baasaa yooguun baasee gartee waraqaa isin taakite nagarsiifte laalamoonni nasiibu waraqaa sanas baaftee suuraa Abrahaamii fi suuraa isii ta'uu bira dhawaadha waraqaa nikaa yoo isin as baaftee akkasiin nagarsiise taakitatti laaleetiin waraqaa san irraa fuudha yoo gartee waraqaa san kanatti as hin baame taate Abrahaam jechuun waraqaa san isii nikaan godhanne nikaas wal godhachuuf illee hin ta'anii waliin sun godhanne waliin godhachuuf illee hin ta'anii isin kijibaanii jechuun isin kan adda baasuu deemti waan san sanumarratti ilaala jeetiin taa'uu jiran illeen qulqulleessee hin qulqulleessine rakkoon kun qaranaa qulqulleessa isin amma gammachuu teessan isin amma gammachuu teessan if duraa hin balleessinaa if duraa laaqinaa gammachuu teessan akka hin booroonneen fedha akka hin booroonneen fedha akka jechuun fuuldura hojii jiraatanii fedha akka gammachuudhaan hojii waartanii fedha balaan takutte kutte taganaa rabbi nuti hin deebisini rabbi isinitti hin deebisini rabbi isinitti hin fitini maaliif akka nagaan gartee ilmaan keessan kutubattan akka nagaan gartee hojii carraaqqattan akka mana keessatti illee namni gammachuu qabu bara namni oguu mana keessatti illee gammachuu qabu yoggataan adda adda nagaa hojii jiraata yoo gammachuu hin qabaanne namni odeetu wal bira kutaa jirummaan tun oguu maal jiraatan namaa jettee jirummaan namatti gologgolootti jiruun jiruunis gammachuma hojjetu jiruulleen toltullee namaa tolu baatullee karamaa tolchu rabbi jaarsa jaartiin jechuun yoo bishaan qabaatanillee yoo waan qotatanii jettee xiqqoo qabaatanillee san qotatanii ta'an rabbiitu qabaa qabeenyaa wajjin rabbiin nu kanna jennee jechuun irtaanii bashannanii alhamdulillah yoo hin jaan arra bishaan qabaattee boruu jechuun asiin harkatta xiqqoo qabsan keessa barakaa rabbi siqaa rabbiin gartee xiqqoo qabsan keessa barakaa rabbi sinaa qabu rabbi isin haa sirreessu rabbiin jaalaan gartee ilmaan keessan isin haa guddifachiisu wajjin umrii isin haa dheeressu sannaatu qorata rakkoon qabu arra isin nurraa gammaduun kuni maasha Allah maaliif hedduu takka waan akkaan itti gammade naa beeka wallaahi haalan gammanne memma kana keessatti ammas Abrahaam jechuun hoguu ma eda booda jechuun hoguu walitti dhuftan wanni haasoftan takka wanni dubbattan hin jirtu wallaahi gammachuu malee maaltu irratti gammachuu waan san hunda jechuun amma qulqullootee ta duraan jettee summii duraan keessa kee jirtu Abrahaam duraan illee egaa waan kanarra shakkiinsi qaba akkuma nama naan jettu kana bakka waraqaa tanaan jettu tana silaa qulqulleeffata tanallee naan jettu beekadhu maaliif sumaatu quba qabaa sumaatu gaacitii baasuu danda'a bakka san baasi naa qulqulleessee jechuudhaaf natti himte ansabsi qulqulleessee jechuun sittiin himaa sun rakkoon qabu kana keessatti kana gaabar amma wanni naachise gaa jaarsi kunis as ba'ee miti yoo dhugaamiyyoon sun waraqaa san qabaatte isaanis gaa inni isin oolamu ni hidhamaa beekte beekama tuni wal galaa waraqaa akka duraanitti mokkame egaa duraanitti qaba amata jahajaa'uun waraqaa turtuudha amma isa booda dhufee waraqaa itti qabaa taate kanuma boodaa kana hidhama malee sun maan ta'u isaan hunda hidhuu danda'a maaliif amma ka duraa san sadeen jiruu fi taqaabaran jiruu Abrahaamis walumaa hidha sinti tayya seenanii kan hundaa jechuun rabbiin isin haa baasu akkuma gartee malaan micoon jaarsitti dhufee kalamadaalleen kasadaffaalleen kaabraffaalleen ulii wal jala wal duubaan as ba'uuta Abrahaamii fi Abrahaam rabbi keessaa galche alhamdulillah rabbil alamin akkanuma keessaa galchu hamtuu tana keessaa rabbi hin buusanii hamtuu ta duraayitu isiniif geessi san hunda keessaa isin dabartanii arra jechuun tabiraa rabbi isinitti fidini du'aayii isinii goona daawwattoonni keenyalleen du'aayii akka isinii godhu asumaan itti dhaabna bakka gartee wardaan shakkitee ilmaa bakka wardaan shakkitee ilmoo garaa qabdii takka waraqaa itti qabdii waraqaa itti qabattee waraqaa san jechuun gogartee Abrahaam faa kan wal ta'an dhiirtuun gaa jaartuu boodatti waan fuutuuf bakka sanii hin qulqulleeffatanii takka bakka ta'anii namaniini egaa akka waraqaa san itti qabu laalii naa jette san gaa akkuma gartee achitti namoota dhaa baasutti isillee gaafadheetiin jaarsa biraarraa jechuun ilmoo buutee malee Abrahaamitti jeetiin gaa taraan dura waluu lollee daawwattoonni keenya hedduu bagatti kaate isintu mataan horoosite itti khayyuyi wali akka irraa maramtuu godhin hanjanii aajoo kan hanjanii alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu biraa dhaabbatu rabbiin isin biraa taa dhaabbatu tanaas qulqulleessee naatu siima siifi Abrahaam gammachuu siifi Abrahaam
Siif Ibrahim gammachuudhaan akka hojii jiraatanii fedha gammachuun rabbiin hojii sanaa tursiisu hojii sanaa dhiisu rakkoon qabu tasanii narra kaayii sarma keessa tana osoo hin ta'in nama biraa yeruma idaa tana usla amman gammachuun kaa bultanii fuulli atis ifaa sirraa mul'ata alhamdulillah rabbil alamin waan qulqulleeffate waan amma naan kana way jettanii reeda hin jenneenimi gammachuu sun malee utti dubbatte alhamdulillah rabbil alamin baga ittiin dubbatanii asin gammachuu sun itti fufadhaadha rabbi iblis jidduu naqini rabbi jechuun gaa hasidaafisti rabbi jidduu naqini hasidaafisti rabbi isa jidduu naqini isinillee gattuu rabbiin gaa nama gartee hasidaafisti jidduu seenu nama jechuun qilleensi jidduu seenu rabbi isin godhini nagee rabbi isinitti haa ta'u nagee hawwachiisan haa tursiisu nagee ani isin wajjin isin hawaasisu alhamdulillah rabbil alamin akkuma gammanne kanatti gammachuu teenya tana tazalala rabbi isin haa godhu tazalala rabbi nu haa godhu daawwatootaaf illee tazalala rabbi haa godhu eegaa gammannee jira isinillee gammadaadha daawwatoonni keenya illee haa gammadu hedduu takka jechuun nuti dadhabee asumaanuu gaa mee daawwatootti waan darbatu qabda maalin dabarfadha gammachuu malee an du'aa manuu godhaa gammannee walumaanuu baga gammanneen ja'a alhamdulillah rabbil alamin kuno gammannee itti wardaanii gammachuusi kagartee dhibba dhibbaan gaachuun wal faana itti fuftu rabbi haa godhu kagartee hanga xumura gartee umrii isaaniitti itti fuftu rabbi haa godhu umrii rabbi haa dheeressu isii fi ilmaan siitii fi Ibraahimii gammachuudhaan rabbi haa tursiisun jaa gammachuu walaa taasisuun jaa asumaanuu gaa du'aayii goonee fi jira isinillee du'aayii godhaa fi daawwattoota keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh